tajaajila mootummaa si'ataa fi qaqqabamaa ta'e uummataaf kennuun dirqama mootummaan uummataaf kennuu qabudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa hoggansa jijjiiramaatiin hogganamu tarsiimoo fi karoora gaggeessummaa siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa naannichaa tooftaa fi haala baratame keessaa baasuuf tarkaanfiiwwan haaraa hedduu fudhachuu jalqabe. Utubaaleen karoorri fi galmii qabame ittiin hogganamus kalaqaa fi ariitii ta'uu ifatti lafa kaa'e. Tajaajila irratti rakkoo guddaa jira ammas. Torbanitti guyyaa sadi taa'atu tajaajila kennaa kan jedhame piraktikaaf ta'an jiru. Misooma mirkaneessuu barbaadu sana akka mirkaneessinu kun bu'uura irraa hiikamuu qaba jechuudha. Kenna tajaajilaa kenna si'ataa qaqqabamaa gochuun isa hojii hangafaa ta'uu beeknee irratti hojjechuu qabna. Karoora mootummaan naannichaa galmoota seektara magaalaatiin qabate milkeessuu fi kuufama gaafii uummata magaalichaa saffisaan deebisuuf waggoota 5 dura tajaajilli mootummaa magaalaatti kennamu fooyya'uu akka qabu murteessuun riiformiin kallattii 3 qabu. Isaanis guyyaa abbaa dhimmaa idileessuu, tajaajila diijitaalessuu fi wirtuu kenna tajaajila iddoo tokkoo hundeessuu fi babal'isuu hammate qorannoo irratti hundaa'uun jalqabe. Carruma argatteetum kantiibaa bira galuudhaaf baay'ee fagoodha. Ammaa ni ganaman dhufee yeroo kanatti argadhee dhimma koo xumuradheen baay'ee jira. Haala kanaan qorannoo gaggeeffamaa ture irratti hundaa'uun bara 2013 waajjira abbaan dhimmaa itti baay'atu kan turee fi waajjira seektara hedduun hidhata qabu kan ta'e waajjira investimentii kenni tajaajila iddoo tokko hojiirra akka oolu yoo taasifamu waajjiroota birootti immoo guyyaa hoggantoonni waajjiraa idileen tajaajila itti kennan labsame. Hoggansi olaanaan magaalaa hojimaata kenniinsaa fi bulchiinsa tajaajilaa qopheessuun hojiirra oolchuu jalqabe. Gama kanaan galmeen kaadaastara seeraa komii seektaricharra tureef furmaata jalqabaa ta'uu amanuun saffisaan akka jalqabamuuf waggoota 4 dura hojiirra akka ooluuf murtaa'e. Sirnaan fayyadamuuf diinagdee lafti maddisiisuu qabdu maddisiisuudhaan dhaloonni amma jiru irraa fayyadame ittiin jiraachuu qabdu dhaloonni itti aanuuf ol kaa'uu qabnu. Isa kana gochuu kan dandeenyu sisteemaa yoo ijaarre qofaadha. Waajjiroota kenni tajaajilaa teekinooloojiin deeggaramee kennamuu eegale keessatti komiin irrachaa dhufe. Baay'inni abbaa dhimmaa lakkoofsaan xiqqaachaa yoo dhufu kenna tajaajila uummataa si'ataa fi qaqqabamaa ta'e kennuuf moosaajiiwwan haaraa hedduu misoomsuunis jalqabame. Karoorota keenya milkeessuuf tooftaalee gargaraatiin deemna akka mootummaatti deemaa jirra. Tooftaan inni tokko inisheetivoota haaraa maddisiisuudhaan hojiiwwan eegalamne cimsuudha jechuudha. Isa keessaa yaadamoota haaraa akka waliigalaatti hojjetaman keessaa tokko yaadama Smart Adaamaa maddisiisuudhaan yaadamni kun kenna tajaajila mootummaa ammayyeessuuf galtee guddaa kan irraa arganneedha jechuudha. Firiin yaadama hoggansa magaalaa jechaan osoo hin taane qabatamaan gaafii uummataaf deebii kennaa dadhabbii fi mufii uummanni tajaajila irratti qabu hambisuuf kenni tajaajila iddoo tokkoo filannoo osoo hin taane dirqama ta'uu irratti waliigalamaa dhufe. Sochii hanga ammaatiin wanni guddaan irraa argine tokkoffaa ogeeyyiin tajaajila kennaniin itti gammadaa dhufanii jiru ufuma isaaniitiin. Lammaffaa seektaroota gidduutti wal dorgommii cimaa uumeera. Iftoominnis dabaleera. Teessoon keenya duwwaa akka hin taane saala mijeesseera. Tajaajilli kennamaa jiru durallee rakkootu ture amma fooyyee guddatu jira. Jecha osoo hin taane qabatamaan waan argineedha jechuudha. Kanaaf baay'ee galatooma haaluma kanaan ittiin akka nuuf dhufan baay'ee gaariidha jennetti nama. Tajaajiloota mootummaa bittinnaan walitti sassaabuu fi tajaajila uummataaf kennamu itti dhiyeenyaan akkaataa uummanni fi yeroon barbaaduun hogganuuf kallattii mootummaa naannoo irraa kennamaa turan sanadoota bu'aawwan qorannoo fi muuxannoo biyyoota alaa hedduurraa qophaa'anii fi muuxannoo gama kanaan magaalaan waggootaaf taasisaa ture irraa ka'uun hojii jalqabe. Isaatu guuttachuu dhufe faayilii naa guuttanaan jedhe faayilii sannan guutee na farramee alaanaan qabamee nan dhufe siraa tanan bakka waan kana keessummeessanii isaan haalas kana ilaalee tanan dasna jedhee na bataan akkanatti uummata kana mulu uummata amma kana gahu gabaa kana sanagaduudhaaf atamtamatti immoo yoonni kun numuudhaaf በጣም ጤናት ተፈጥሮሌራ ይህ ቦታ ላይ ከመምጣታችን አስቀድሞ ከዚህ በፊት ያሉ የሥራ መጓተቶች ነበሩና አሁን ግን ስራው በጣም የተቀላጠፈ ሰከንዶች የማይፈጅ ስራ ነው ጨርሰን የወጣ ነው ማለት ነው። ይሄ ስለተደረገልን ለአገልግሎቱ እኛም በመንችለው መጠን እገዛ እናደርጋለን ማለት ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አንድ ቦታ በአንድ ማዕከል አገልግሎቱ መሰጠቱ ለሚገለገለው ሰው እጅግ በጣም ጥሩ ነው። አንደኛ ጊዜን ይቆጥባል፣ ሁለተኛ ገንዘብን ይቆጥባል ማለት ነው። በዚሁ ደግሞ የከተማችን መስተዳደር ዋናው ከንቲባ በየክፍሉ ሴክተር በመግባት ስራውን በመመልከትና እንዲሁም በመጎብኘት እኛም እንደ ተራ አገልጋይ አይተናቸዋልና እጅግ በጣም ደስ የሚል ነውና በዚሁ ይቀጥል ነው የምንለው። ዲማ ዋሱማቲን ዱፌ ገሩ አሲ ዱፌቱ ባየ ገመዴራ ስሪቴኑ ኮሰሚሰኒሩ ረኮ ወንተብራዳ እንጅሩ ስሪቴኑ ኮሰሚሰኒ አንስ ገመቹዳን ባንጅራማ Kanaaf tajaajiloota mootummaa bittinnaan walitti sassaabuu fi tajaajila uummataaf kennamu
itti dhiyeenyaan akkaataa uummanni fi yeroon barbaaduun hoogganuuf kallattii mootummaa naannoorraa kennamaa turan sanadoota bu'aawwan qorannoo fi muuxannoo biyyoota alaa hedduurraa qophaa'anii fi muuxannoo gama kanaan magaalaan waggootaaf taasisaa ture irraa ka'uun hojii kenna tajaajila iddoo tokkoo cimsuuf kenna tajaajila mootummaa keenyaa haa fooyyessinuu jenne irra caalaa fooyyessuuf jechuudha kaayyoon isaa irra caalaa ammayyeessuuf soo kun tooftaa kenna tajaajila mootummaa ammayyeessuuf cimsuuf itti fayyadamnu keessaa isa tokkodha. Wiirtuun kenna tajaajila iddoo tokkoo bulchiinsa magaalaa Adaamaa sadarkaa magaalaatti jalqabame. Gama tokkoon uummata filannoon tajaajiluuf paartiin badhaadhinaa waadaa galeef deebii quubsaa fi tajaajila uummata madaalu kennuu yoo ta'u, gama biraatiin kallattii gaggeessummaa mootummaan naannichaa sirna jabaa ijaaruuf qabate saffisaan kan dhugoomsudha.